Jirra jirtuu daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB irraa oduu yeroo tanaaf qindeeffanne qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Oduu tanaa wajjin Andaraartuu Shaamiiti. Guyyaa lamaan dura obboleessi aktiivistii Yahyaa Bashiir waraana mootummaatiin halkan keessa mana jireenya isaatirraa fuudhamee iddoo karaarratti rasaasa afurii olin rukutamee darbamuu akka OIBtti gabaasuun keenya ni yaadatama. Haa ta'us garuu namoota naannoo saniitiin baraaramee mana haakimaa geessanii wallaanamaa ture. Lubbuun isaa baraaramuu hin dandeenye. Guyyaarraan tana Sadaasa 20 akka bara 2020 lubbuun isaa dabruu maddeen keenya nuuf gabaasaniiti jiran. Godina Harargee Bahaa magaalaa Harar keessatti erga qeerroo Oromoo irraa labsiin xumura diddaa gabrummaa labsamee kaasee sochiin tokko magaalaa keessa akka hin jirre maddeen keenya OIB'n bilbilaan dubbisee nutti himaniiti jiran. Haaluma wal fakkaatu magaalaa Harar keessatti haalli nageenyaa hedduu yaaddeessaa tahuu fi akkasumas waraanni naannoo Hararii mootummaa federaalaa waliin tahuudhaan uummata akka malee akka dararaa jiran dubbatan. Magaalaa Shaashamannee keessatti erga labsiin xumura diddaa gabrummaa qeerroo Oromootiin labsamee kaasee guyyaa lammaffaarraatiin sochiin tokko magaalaa keessa akka hin jirre dubbatan. Haa ta'u malee waraanni mootummaa naannoo san hedduu qubachuudhaan hawaasa akka malee dararaa jiranii akkasumas qeerroo hedduu sababa tokkoon maletti isintu karaa cufe jechuudhaan akka reebaa jiran maddeen keenya nu biraan gaaniiti jiran. Handhuura qabsoo Oromootaan taate magaalaa Wadaay keessatti erga labsiin xumura diddaa gabrummaa qeerroo Oromoo irraa kannamee kaasee sochiin tokkolleen akka hin jirre dubbatan. Maddeen keenya OIB'n bilbilaan dubbise kun kana malees waraanni gabroonfataa biyyiin durfamu reebichaa fi dararaan uummata Wadaay irratti gaggeessaa jiru kan duraanii caalaa jabaatee akka itti fuffellee dubbatan. Walumaa galatti reebichaa fi ajjeechaa fi hidhaan osoo if duuba nun deebisinitti labsii xumura diddaa gabrummaa kana akka gajjabeessinee fudhannee jiru jechuudhaan dubbatan. Haalli lagannaa gabaa magaalaa Wadaay fi naannoo ishee Haramaa dabalatee Harariis haaluma bareedaadhaan lagannaan gabaa itti fufee jira. Wanti takkan sochootu baajaajiis ta'e dukkaanonni suuqiileen garaagaraatis cufaadha. Waraanni biltiginnaa oliigat akka nama maraatee oliigat immoo Oriyaan hawaasa doorsisaa jiran konkolaataa gabatee qabachaa jiran warreen dhaabbatan akka guyyaa gabbaan qixaaxuudhaaf jecha dukkaanarraas deemanii akkasuma waraqaa hiraafee jiran. Garuu kun cuftii uummanni kasaara booda akka hin deebine wanti feete haa dhuftu yaanii lagannaa isaanii itti fufanii jiran haala bareedaadhaan xumuraa jiran. Sadaasa 20 akka bara 2020 Dastaa Moosisaa namni jedhamu galgala keessaa naannoo sa'a sadiitti magaalaa Shubbee mana kiraa isaa keessaa humna addaa Oromiyaan qabanii ukkaamsanii hanga ammaatti ni du'ee fi ni jira isaa wanti beekame hin jiru jaan. Maatii fi hiriyoonni isaa waajjira poolisii jiran barbaadanii dhabanii fi warra quba qabdan yoo jiraatan bakka jiran akka maatiif himtan jechuudhaan yoo ajjeefamee jiraatullee akka maatiin beeksiftan jechuudhaan maddeen keenya kunnuuf gabaasaniiti jiran. Godina Harargee Bahaa aanaa dirree xayyaaraa keessatti erga labsiin xumura diddaa gabrummaa qeerroo irraa kanname wajjin wal qabatee sochiin jiru hedduu kan nama gammachiisu jechuun OIBtti himan. Kana malees akkuma ammaa kanatti yoo jabaannee tokkummaa keenyaan kan itti fufnu ta'e hiree keenya ifiif murteeffachuu fi akkasumas bilisummaa teenya gonfachuu ni dandeenya. Yeroo dhiyoo keessatti akkasumas hayyoottan keenyaa fi uummata Oromoo hundaa'u mana hidhaa keessatti dararamaa jiran mana hidhaa keessaa baasuu ni dandeenya jechuudhaan OIBtti himan. Ayyee galatooma carraan naannoo keessaniif galatooma. Dur sayyooniif fuuldurumaaf kan isa qabsoo kammaa eegalee kan itti fuutee hayyoota keenyallee yeroo gabaabaa keessatti illee baafachuu dandeenya. Asumaan dabalatee haalli amma yeroo teessoon keessa jiru keessatti ardaas kuliishaanaa diriyaaraa keessatti iddoo gargaraa keessatti deemu jiru. Haalli nageenyaa yaadichaa ta'e akkasuma garuu daran qeerroon Oromootis ardoota jiran keessatti fincila isaanii illee yeroo ammaa haalli dhaabbatanii akka waliigalaatti itti guddaa jirani. Kan gubbaan dabalatee basaastota bilchikinnaallee tokko inni jaara fudhachaa jirani. Kanaaf wantoonni garaagaraa wanti hojjetamu jiru injifannoo daran caalaa ta'e magaalonni Oromiyaa akkuma amma wal fakkaataa godhamee fincillo kun dhoo'etti fincillo kun yoo qotti buute yeroo gabaabaa keessatti hayyoota keenyallee baafnee injifannoo galuu dandeenyaa ta'e qaba.
Gaazexeessitoonni OMN Itoophiyaa keessatti hidhaman muraasa hiikamanis gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaa ammallee mana hidhaa Qiliinxoo keessatti murtii takkaan malee hiraarfamaa jiraachuu maatiin isaa dubbatanitti jiran. Guutuu gabaasa kana Leelisaa Sabaa akka ta'antu isiniif dhiyeessa. Gaazexeessonni OMN Itoophiyaa keessatti hidhaman muraasni hiikamanis gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaa ammallee mana hidhaa Qiliinxoo keessatti murtii tokkoon malee hiraarfamaa jiraachuu maatiin isaa dubbatanitti jiru. Gaazexeessonni muraasa OMN kanaan dura hidhamanii turan keessaa gaazexeessaa Guyyoo Waariyoo fi Muhammad Siraaj kan hiikaman ta'anis gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaa dabalatee Uudii Muusaa hanga yoonaa hin hiikamin jiraachuu namni itti dhiyeenyaan dhimma gaazexeessota OMN hordofu tokko himeeti jira. Gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaaf manni murtii kanaan dura mirga wabii qarshii 3,000 eegee fi turuun ni yaadatama. Maallaqa wabiif qabsiifamu kana erga maatiin kafalanii booda garuu poolisiin gaazexeessaa kana utuu hin hiikin hafeera. Yeroo ammaa himata shororkeessummaa galmee obbo Jawaar Mohaammed jalatti kan argamu Mallasaan himatni addatti isarratti baname dhibuus mana hidhaa Qiliinxoo keessatti hiraarfamaa jiraachuu maatiin isaa himaniiti jiru. Torban darbe dhaabbanni mirga namoomaa Itoophiyaa hidhamuu gaazexeessitoota Itoophiyaa keessaa himachuun isaa na yaaddeessa jedhee kan ture yoo ta'u ibsa baaseen dhimma gaazexeessitoota hidhamuu jiranii itti dhiyeenyaan hordofaan jira jedhee dubbateetu ture. Gaazexeessonni OMN alatti gaazexeessonni biroos illee hidhamuu kan ibsee dhaabbanni mirga namoomaa Itoophiyaa gaazexeessitoota hidhaman jidduudha. Baqaluu Alaamiiroo guyyaa kaleessaa mirga wabiin qarshii 10,000 hiikamuu isaa Awwaloo miidiyaan gabaaseeti ture. Gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaa garuu mirga wabii manni murtii eegameef otoo hin kabajaniif manni hidhaa mootummaa keessatti murtii malee ji'oota 5 oliif tursiifamaa kan jirudha. Mallasaa Dirribsaa abbaa ijoollee lamaa ta'uus jiru maatii isaa isarratti hirkataa ta'uusaa maatii isaarraa kan odeeffanne yoo ta'u innis mana murtii dhiyaatu illee dhimmi maatii isaa akka isa yaaddeessu irra deebi'ee mana murtiitti himeeti jira. Tolegaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya hanga ammaan duraa kan isin biraan gahaa turre oduu biyya keessaati amma gara oduu biyya alaatti isin dabarsina. Haala filannoo Ameerikaa ilaalchisuun Doonaald Tiraamp himata dhiyeessee abbaa murtii kuffiseeti jira. Muhammad Abdusalaam waan qindeeffate qaba. Duulli filannoo Doonaald Tiraamp sagalee karaa poostaatiin bulchiinsoota Ameerikaa filannoo murteessootti kennaman miliyoonatti lakkaa'amu akka haqamu iyyannaan abbaa murtii Peensilveeniyaa fudhatama dhabsiise. Abbaan murtii Maati Birey himatii seeraa filannoon haala baramerraan addatti gaggeeffamuu kaasuun kufaadhaa jedhan. Tarkaanfiin abbaan murtii kun Peensilveeniyaatti Joo Baayiden sagalee caalmaa 8,000 argachuu isaanii waraqaa mirkaneessituu torban itti aanu akka argataniif haala mijeessa. Filannoo Ameerikaa sadaasa 3 bara 2020 kan injifataman jijjiiruuf kan carraaqan Doonaald Tiraamp kun oduu gaarii miti. Tiraamp filannoo pirezidaantummaa injifatamuu isaanii amanuu diduun filannoon burjaajaa'eera jechuun ragaa otoo hin dhiyeessin himata jabeessan. Bu'aa filannoo irratti waliigaluu dhabuun kunis adeemsa filannoon Ameerikaa baratame irratti dhiibbaa uumeera. Sirna filannoo kanarratti Joo Baayiden sagalee elektoraalaa besedii fi argachuun pirezidaantii Tiraamp akka injifatan tilmaamameera. Pirezidaantiin Ameerikaa ta'uuf garuu yoo xiqqaate sagalee 270 argachuutu isaanirraa eegama ture. Duulli filannoo Tiraamp himannaa seeraa bulchiinsoota Ameerikaa murteessooti bane kuffisuun Baayiden filannicha injifachuu caalaa mirkaneesse. Abbaan murtii Birey duulli filannoo Tiraamp mirga filattoonni miliyoona 7 dhiyaatan qaban irraa mulquu barbaaduu jedhanii barreessan. Itti dabaluun Ameerikaatti himannaan kun nama sagalee kenne tokkorraayyuu mulquu kan dandeessisu miti jedhan. Duulli filannoo Tiraamp garuu heerri Ameerikaa walqixa eegumsa nuuf taasisee cabeera. Kaawuntiin dimokiraatotaa filattoonni dogoggora filannoo irratti uuman akka sirreeffatan yoo eeyyamamu akkaawuntiin riippaabilikaanotaa dogoggora sirreeffachuuf hin eeyyamamne jedhanii falman. Abbaan murtii Birey garuu himannaa isaanii fudhatama dhabsiisan. Gartuun seeraa Mr. Tiraamp murtoo kennamerratti oliyyannoon saffisaa barbaannaa jedheera. Riippaabilikaanotni muraasni Tiraamp injifatamuu isaanii akka fudhatan waamicha dhiyeessaniifillee senaatarri riippaabilikaanotaa Paat Toomi murtoo kana booda Tiraamp injifatamuu isaanii guutumatti fudhachuu qabu jedhan. Sanbata dabre duulli filannoo Tiraamp Joorjiyaatti akka firiin filannoo deebi'ee lakkaa'amu erga gaafate booda
guyyatti aanu harkaan lakkaa'amee Mr. Biden injifachuun mirkanaa'eera. Kutaalee Ameerikaa filannoo hedduu murteessituu taate kan biraa Michigaanittis Biden injifataniiru. Wisconsinittis immoo qondaaltonni filannoo raawwachiisan deeggartoonni Tiraamp filannoo irra deebiin akka hin lakkaa'amne gufachiisan yookaan danqanii jechuun himatan. Akka qondaaltonni kun ja'anitti taajjabdoonni Tiraamp Wisconsinitti yaadanii adeemsa filannoo lafarra harkisuu jiru jedhan. Amma muddee tokko bara 2020tti irra deebiin firiin filannoo lakkaa'amee hin goolabamne taanaan Tiraamp himannaa seeraa akka itti fufaniif haala mijeessaa. Tolegaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduu narraaf qabannee isiniif dhiyaanna. Sumaratti kan goolabamu ta'an goduu biraatiin walitti deebintu nagaan nuuf tura.